Namni gati qabeessa qaroomeetan uumame qaroon gamna gameessa gatamuu hin danda'u namni gati qabeessa. Waaqaan tolee tolfame akkamiin simboo dhaba yuuroof doolarii irraa sharafa guddaa qaba. Jabaadhaaf irra qaalii gubbaadhaaf keessattuu dhalee fi dhalli namaa hin argamtu eessattuu. Dhugaa tana yoon beekne dhukkubbiidhaaf muddaa xiinxallaa yoo ilaalte nama jechuun waan guddaa. Haalli uumama isaa gurraachaa fi adiidha sharafni isaa qaalii. Namni daa'imandiidha. Inni kanan hubanne carree miti carqiidha. Nama yoo taate malee nama jechuun warqiidha. Kanaaf jajjabeeffama waaqan laateef jabeenna qisaasa'uu hin qabu dhalli namaa qabeenya. Muchi aanan hin qabne muchas ta'u bu'aadha. Addunyaa keessa jiruuf ilmi namaa bu'aadha. Cimee cimsee cimmisee keewwatee tan ol kuusaa ba'aa irraa salphisee addunyaaf bu'aa buusa. Biyyi lafaa hundinuu baadhattuu hundumaati dhalee fi dhalli namaa qabeenya addunyaati. Erga qabeenya taate namee tahuun kee fafaa addunyaan si barbaaddi gumaata qabdaa lafaa. Ilaalteertaa keessa kee xaariidhaa fi xaaraa kee waan ittiin yaadatamtu keewwattee ishaaraa kee. Addunyaa yoon ceesifne addunyaan kun si nyaara du'aa jiraa jedhamta yoo hin kenne ishaaraa. Erga nama fakkaatte waan biroon fakkaatini jiraachuuf nyaadhu malee nyaachuuf hin jiraatini. Kanam tahee uumame raajiidhaa fi ajabaa akka nama jedhamtu fukaayii darbi waan jabaa. Jabaa jechaaf gochisaa onnee laaftonnachiisu goota jiraachuun isaa addunyaa gammachiisu. Guutamaa onnee guutuu waan taheetii taasisu moodela duuti isaa addunyaa rifaasisu. Nama jechaaf gochisaa dhibee addunyaa yaalu jabaa gaafa du'ellee jiraataa kuma caalu. Seenessaa seenaa gaarii seenaaf ol kaawwatamu hayyuu jechaaf gochisaa argaaf lakkaawwatamu. Gamna ta'ii argamii gamanaaf yaa gama goota ishaaraa jabaa ta'ii darbi yaa nama galatooma. Biiftuu Foundation Entertainment.